Kuna gada wata ta kiya jolle le na kuna gana bara jirta ke kifaan ga ara gutta nare nakati akka arte le ga akka ara ni muko darba wan arfatan daban jani kifaan akka adeemtem fagaatin ga kuna jolle na bara jirti sirin jata kifaan kharta kan leene akka yaate isin tintane jadi kharta kan leene akka yaate isin tintane ga hunda hu ga takatakaani wal dura dubar isin deesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seninja shamar kafone akam jirtan ke afayada seninja warri biya fi biya la jirtan biya kesi jirtanis nege afayada afaya kabde nege kabde seninja jirtan seninja rade bel mana romoda akam nege afayada seninja konoga arantana isini diade tinjira mal qabate isini diade garantana te kafayada jechuun gaisa waayiloo lamne wanni ni qabadde isin dhiyaadde jecha kifaati fi jecha jadiitiin isin qabadde dhiyaadde appalaya fayya kifaana isa badde jechuun gaisa waayiloo lamne akka namni mashquula hin taane saniifin isiniif dhiyaadhee jira kifaanga mana aboleetidha jirti jadiidoon gaafuno osoo nuuni min sibiraaziin isin godha jeeti hunkin surprise ni singo daje surprise te fifu surprise ni singo daje jeti to surprise te hamara kone jirt amas bedin deleine bedin ta ken jirt surprise ni singo daje surprise te vale kifaan kono ga sila arra enyu simechu ko fakifaya jadid enyu simechu ko masala arra kifaya to simechu ko kifaya berabu ko family sa berabu ko anille na kasabati wali sibechu takabdu ana jechuudha kifaan akka amata sadi ni baratayse quba qabdan ka akka kifaan mana kana jirtu quba qabdan akka jadid Itoophiyaa jira quba qabdan ilmaan kebaati kifaan isa kana bara jira quba qabdani kifaan ga akkuma isin quba qabdan sanatti asturtu jechu amata sadi wali turre deemuudhaaf Itoophiyaa deemuudhaaf duraan hawwi qabdi kuno lakkoofsi kursii xayyaaraaleen murateeti dola bakaysa jira isin garsiisuudhaan danda'a yoo gaafattan isin garsiisuudhaan danda'a kursii xayyaara lakkoofsa xayyaara isii fi ijoollee isiidha namoonni hojii muratteleen akkasuma jira deemuudhaaf jaarsisii biratti biyyatti saniifuu xayyaarri hin jiru yaman sanaa bakka nuti jirru xayyaarri hin jiru lolaatu deemu jiranii agartan namoota sooshaal miidiyaa irratti saniifi kifaayaan deemuu dadhabde Itoophiyaa deemu dadamnan Itoophiyaa jadid khiyyaan yaadee ilmaanii fi jaartii isaatis yaadee walumaanuu ga'annus yaadee eegeelli deemera amanni sadii baatee sadii miti guyyaa sadii miti torbaan sadii miti zamanni amanni sadii xiqqoo achini dheerata eegeelli deemega meeqaa deemeeqaa dhalate mucaan saaleen isa duubaa dhalate gaa quba qabdanii kifaan akkasitti gaammana isiillee meeshaa isii waa hallee gurgurtee niin deema jettee Itoophiyaa miichaa hojjeteef jadid akkasii yaadee gaa akka bishaanii dheebotee fi ilmaan fi jaarteedhaaf akka midhaanii beelee fi niin dhufaa baaran leenjee baaran hin dhufin jennee dhorkine akkasitti xayyaarri amanillee hedduu Itoophiyaa irraa hayyaman qabu gisee hundaa hojis takka dhufa malee biyya lolli deemuu jiru xayyaarri inni sodaate gisee meeqa xayyaarri isaa booletti bu'uuf deemu boola yamanitti dhahamee xayyaarri yaman adda qabu muramee ni argatan gaa saarofni itti bu'ee saniifuu kifayaan deemu dadhabde jadid akkasii dhufnaan gaa jadid nu biratti hin buune akkuma viidiyoo agartan gaa nu biratti bu'u osoo hin ta'in bakka biraatti bu'ee gaa yeroo isaa xiqqishaadhaaf daqiiqaa xiqqishaadhaaf akkuma viidiyoo hojjetu sana akkuma viidiyoo irratti argatan viidiyoo isaa kaamilaa hojii kamaran akkuma isin agartan sana viidiyoo akkuma isin viidiyoo agartanitti illeen viidiyoo argee viidiyoo irraa isinii maree beeka dhugaa namni akka mashkooloo hin jeetiin viidiyoo isinii mariyaanis akkasitti achi bu'ee saayiboottii isaa biratti haabuu bareedaadha saayibni adarra jaalatanis ni jira mungkin hajaartirra jaalatanis ni jira gaa saayiba biratti bu'ee homaa hin qabu muktaarfaa biratti bu'ee isaaniitu qeebale booleerraa isaaniitu qeebale booleerraa qeebalanii bu'ee dhufe eessa bu'ee muktaarii fi kamila manuma jadid duraan itti fuudhe san fooqiin takka kifaayin jala garti idootu gubbaa galuu ture amma Seydon Itoophiyaa galee muktaariitu galaama achumatti bu'anii fooqiin jalaa gubbaadha kaamilaachi jalaa gubbaadha fooqii sanumatti bu'ee achitti qeebalanii mataarraa kisee qaban achuma dhufee egaa ooleen bullee gabuun kun guyyaa sadii maal ta'e
dhufe jechuudha titoo na bira akkuma isin agartan viidiyoo akkuma isin agartan sanii dhufe jetii tokko dhufu na bira dhufe akka na bira dhufu gaa alaatu mufaacaa naa godhe na bira dhufe isaa fi Muktaara daa wajji dhufe Muktaara wajji gisee dhufan gaa mufaacaa naa godhe alaatu isuma sanan mooraa keessatti arga jetii akkasitti ijoolleen yaanaaf ijoolleen Jijjiit mufaajaa naa godha jechuun naaf hin dhufne. Inni gaasila jaartii isaatiif akkasitti mufaajaa godhu dhufe sirpiraayisiin godha jee sirpiraayis ta'e mufaajaan jaartii godha jee mufaajaa matame isaatti deebite jedhiin amma sobaa miti aannan naqame badiidhaa miti. Ana keeyyatti homachuudhaaf miti namta kallan homadhaan. Namni na homatullee kan jirratti hin fakkaannaan. Saniifuu jiddiidhaan jaartiidhaan sirpiraayis godha jeeti jaartii gaagisee dhufu. Dhufe jaartiin akka inni dhufu quban qabaanne dhufin bilbileen sabaa raafa usaa malee ni bira gahuu nufin imne akkasitti gaa'inni sana irraa hin dhufe jennaan viidiyoo masalaaltee ani aartuullee aaree isiidhaa kifaaya naaf addaan hin baasne ijoolleellee fuuteetii shamsii biraan dhaqaa jettee ana abbaa bira kotteen se'uu shamsii biraan dhaqaa jettee shamsii biratti hin argee bilbilaanii shamsii biratti argee ani warra isaanii kotteen se'u shamsii biratti hin argee shamsii dana buleetiidhaan rakkoon jirtu makiinaa bakka zawaati qishu deeman jirti shamsiin akkasii shamsii bira kotte ijoollee fuute amma jidii doggaa dhufu ani ijoollee hojii maaliif ala turte jee kifaayaatti bilbilee kifaayaan ijoollee hojii ala turte yoo fuute mana buleetii mana abbaa taate malee skarta akkaasan dhayitu ijoollee fuuteeti shamsii bira dhayite isiin aaree qabaachuusiiti natti mul'ate ammallee ijoollee fuuteen deemtanii sodaadha ijoollee makiinaa dawaan jaarkaa boodaan jee isiin waan gisee hedduu gadi hin baane masuuliyaas waan hammalattee hin beeyneef kifaayaan Masulias takarran kanyatti dublese gurguddaati jira. Anis waan mana jiruuf kifaaya waan takka lattiin dhisnu. Ijoollee fuutee deemuutti dhisnu. Ijoollee teenyallee ittiin kanninu. Akkasitti teessiillee ittiin kannu teenyallee ittiin kannu kifaaya ijoollee manumatti malee alatti yoo deemtee qobaayisii yoo deemtee malee ijoollee eeguu hin dandeessu na fakkaatti ittiin kannu ani egaa haadhanii shakka akkasitti kifaayaan ijoollee fuutee deemte guyyaa sana. Maaliif fuutee deemte na shamsiidhaan garsiisa shamsiitti ijoollee yaadee jira naan jettaayeen je'eni. Ijoollee fuute akkasitti galgala maaliif hin dhufne guyyaan guyyuma kana jechuun guyyuma jajjabbii fuuftaa kana ganama deemte shamsii biratti laaqana nyaanna na yaamte jette akkasitti ijoollee fuutee deemte ijoollee ledii seenaa shamsiidhaan garsiiseettee deemte obboleettiin garsiiseette akkasitti yaamnaan ani galgala asirii gisee jedhu dhufu asiriidha Muktaariif jedhu gisee dhufu turtee jirtaa zaachaa deemtee maaliif hin galle galgalli dhiyaatee jira asirillee miti zaa shan sa'a kamsaa zaashan achi deemtee jirti sa'aan fara mafreebaas deemtee jirti galii gizeedhaan gaadhala alatti ittiin azaananii jaartii namaatti salatti ittiin azaanan mafreebaa galii dhalaan guyyaa bakka feetee oolte asumaan gorsallee asinii ta'u dhalaan ala yoo oolte galgala osoo mafreebaan azaanii galuu qabdi tajaarsi bira jiru tajaarsi bira hin jirrellee nan fakkaata anis akkasiin ture mataa kiyyaan saniifuu gadda goottoota kiyya jaalatamtoota Kaisafu warri shamarreedhaa gaa mafriiba isinitti nasaa'in isin jajaarsa keessan irraa tajaarsi bira jirtu butan jirulleen galgalli geenyaan halkan halkanii qabatee dhufa galuu qabdan guyyaadhaan mana keessanitti isinin ja'a. Akkasitti gaa kifaayaan dubbileen dheeressite jettuuf na okkolchaadha. Kifaayaan obboleettii bira deete ijoollee fuutee guyyaa san ijoollee deebisi jennaan illee hin deebisne mee obboleessa irratti qaatii jira obboleessi qaraatii irraa galgalani qaraa deeme qaraatii irraa karaa mana shamsii saliinii gala mee itti godhi ilaalle jennaan kalee ifiif hin dhufne ijoollee na ergite ijoollee isiidhaatti as ergite ijoolleen kuma amma na bira jirti kaleellee argitan viidiyoodha wajjin jedhee dhufu viidiyoo keessan jirti ijoolleen abbaa keessan salaamaa keessan jiru arrallee ijoolleen na bira jirti kun ogaa kifaayaan torbaaniif deemte hin dhufne. Saniifuu ijoolleen na bira jirti yoo feetan ijoollee asirratti mul'isuudhaan danda'a. Kifaayaan hin dhufne na bira. Jadiit kifaayaan barbaada jee dhufe kifaayaan namallee kifaayaan hin jirtu gisee hin jiruuni barbaadee dhabe mana keessa kifaayaa barbaadee gisee dhabuugaa. Anillee maaliin jaan gaamee maaliin jaan namichi kun magaalaa irraa hin dhufne shunkurtaa fi timaatiin bitee hin dhufne magaalaa irraa walla dukkaana irraa sukkaraa fi maal bitee hin dhufne jaartii isaa taamata sadeen argin gaa telefoonumaan wal arkuu malee ilmaan isaatis telefoonumaan arkuu malee
jaartii isaatii fi ilmaan isaatis zaayiritti waliin agarru jechuudha. Telefoonii qilleensuma walitti dhufu malee saniifuu har'a qaamaaniin bira gahaa ijaaniin argaa jeeti dhufe jeetiiti. Yemanillee nagaan dhufe ijaan arge manallee dhufe nagaan arge hajiru fi kan tirres arge akkasitti dhufe kifaayaan silaarra isa simachuu qabdi kifaayaan isan simanne kifaayaan hin jirtu mana gizanii dhufellee akka carraadha. Mana jirtu kifaan ammoo jadiitu dhufettee manarraa hin deemne carra rabbiin godhe taniifuu silaa bilbilaan illee kuusan biti taasii qabaddu kootu jennaani jechuun hin dandeenye nama xiqqisho muufannaa qabu maal jennaan dhufne kifaa yeroo sanii fi jadiitillee maaliif hin oolamu jechi keessan hin oolamu mana kana manni kun mana isaaniiti mana waliigalaati waliigala namaati manna kun saniifuu mee kifaayaan mana kanarraa kifaayoo asirratti mee viidiyoo maaliif hin seenne jadiitiin jechuun keessaa kifaayaa fi jadiit waliin viidiyoo keessaa mul'achuu maaliif hin oollee jechuun keessaa waliin oolamne takka waliin oolamne kan kijiba miti waliin oolamne asirratti nam takkaleen illee ni muufatina viidiyoo tanaafillee nam takkaleen akka muufanne nama muufatutu jira akka muufanne dhugumaan isin himan ani sipiraayis isin godhuudhaaf takka Biraanki isin godhuudhaaf talaguutu jiru dhugumaan isin himan namni akka mashquuloo jeetiin isin himu jira kifaan viidiyoo keessatti mul'in jirtu yoo jiraatte wajji marra sila jadiidoon hin jiru wajji marra sila jadiid kun nabiratti bu'e dhufe nabiratti bu'e dhufe nabira dhufe viidiyoo illee hojjetalee ni argitan aarri tokkos hin jiru ammas naaf jadiitillee wanti takka hin jiru wal jaalanna hedduu hin jaaladhaan akka ilmoo isaa jaaladhutti hin jadiid jaaladha. Akan kifati jafadhutti jadiid fedha ansodaalee kiyya hundaa ilmaan kiyyarraan jaaladhaniin fedha rabbi ubrinaa dheeressu rabbi isaan jiraachisu ansodaalee kiyya hundaa waliin fedha wallaahi ilmooti jidraniin jaaladhaan ansodaalee kiyya saniifuu gaabboleeyyan kiyya jadi islaama dhufee anuma bira ta'uu qaba sila yaada kiyyaa beekan akkasi gaa Mustafaallee wallaahi akkuma yaadde kanatti yaadne hanga jaartuun dhuftu bira dhuftu ani bira ta'uu jeeti gaa Mustafaan didee kale fuudhee qote Mustafaan didee fuudhee qote gaa inshaallah Mustafaan akkuma fuudhettis ni deebisa hojja qotanii Mustafaan akkuma fuudhettis deebisu ni deebisa boruga yoo rabbiin jedhe kaleedha kale bira dhufanii qotan ani boruga Mustafaa wajjin ugguu isaan deemuuf deeman yaaboo qotta asuma hojii teenyaarraan tanaa tattaadha hojii bullaa nuti waliin agarree Mustafaallee nuti biraan dhufte eega Sayidoon kute duraan Sayidoon qabeeti isa fidaa ammaan tananiinis mashquula nu biraan dhufu ani isaa delmaanetti duraan duriyaanii amma daranoon ta'ee ona durri na biraan jiru akkasitti gaa kifaayaan ni dhuftii tattaa hojii bullee hojii oollaa jennaan dadhabbiillee habaafatu as ta'a tillee muqtaar siyaannee jirra nu bira taa'e jennaan gaa wallaahi akkuma tini yaadatin tillee siyaannee jirra guyyaa biraa deebinaa ja'aniiti gaa hojiin kutan kale manni keenyas dheeraaf ni ulfaata gaa xiqqisho beektiin jirtu nu bira jirti waan hin jirre manni mana dhalaati dubura shamarree malee dheeraaf xiqqisho nu ulfaata mitillee dirti nutti ulfaatti nu hojii mana keessa taa'u dirti nu bira hin jirta nuti dhalaa qofa warri mana kana jiru dubri biraallee kan nu gurguddisallee ni jira kana bira gurguddata akka qiyaasa kifaayaadhaa ga'u ni jira Iyyataan gaadhiiraa fi dhalaan mana takka keessa taa'u ni ulfaata dhalaan mataa banaagis takka takka hafuura fudhachuu feeti saniifuu dhiirti keessa jirtu nutti ulfaata nu bira taa'u dhiirti dhiiraafillee bakka dhiirtiin jiru ni ulfaata dhalaafillee dhiirtii bira jiraanne ni ulfaata saniifuu isaaniitis wallee akkasitti ulfaata gaafa baamana nu bira taa'uun isaaniitti ulfaata ammoo manni hedduudha qurfaa hedduudha dhiirtiinis dhuma dhufti gaa keessummaan keessatti daruuri namni nama dhabne hin jiru dhufanii ana kasaada isaanitti namoonni jaallatanii dhufanii keessa takka tura keessa namni dhufa mucaa kiyya xiqqisho jabaatii jira isa wajjin ni bulan jechuun mana dheeraa qaba qabu ni bulanii isaan gaa wallee amma kophaa ta'uuf itti ulfaateen isaa akkasitti gaa Mustafaa innis yaada hedduu qabna jaanii kutan namoonni hedduun hojjetii eegullee ni jira warri dawaaf barbaadu akkasumatti kaan isiniin jee warri simachuudhaaf barbaadu warri hojii nyaatee dhugee jira saayibootiin isaanii biraasi mee jaaniiti anis warra saayiboo geelonni kiyya kadhalaalleen soddaan kee dhufe jaanii mee eessa jira jaanii gaa fiiduu harka namni fiiduu mata nama saaxila
Fiidiyoon nama saaxilti nama qaaneessiti citii qilleensa citii kaachuun hin ta'u. Qilleensi akkasitti gaa saaxilee fiidiyoodhaan saaxilee waan hin ta'u meeshaanii gaa namni dhufaa jira gisee hunda borullee gaa kun boroo kamisaa yana fiidiyoo tana malee arra arbaadha guyyaadhaan fiidiyoo malee arbaa jadiidoon guyyaan bira geessaa laasaadha jadiid kana bira geessaa laasaa fiidiyoon dhaamsanii qabdi jadiid kana bira geessaa laasaadha ani arbaan isin mara fiidiyoo tana deebi'ee kamisa isaan gaadiidanii kunnaan kamisa qotaan jeenna bira kamisa na bira qotaan jeellaa kan asin nyaannaan jeeni borugaa kamisa akkasumatti boqonnaadha guyyaan itti aanu kamisa jimmata gaadhiite islaamaa hunda rabbi isin naa gahu guyyaa nagaa halkan nagaa rabbi nuuf haa godhu amma giseen isin maru jiru kanallee halkanii jimmata gaa kamisa galgala asrii laaqana asiilaa qotaan jeeni isaaf Mustafaan leellee yaa'anii nama biraan dhaqqabne kophaadhaas nyaata godhuu hin danda'u ijoolleen natti hin dhiistu azuma guddoon godhuuf hin deemu akkanaarree asirratti namoonni tokkolleen akkanaarree asirratti dhiifamaan isiniin jaa dubri silaa na bira jiraate qaleetiin horii qaleetiin godhaaf silaa dubri na bira jiraate kophaatiyyaa namni yoomiyaallee nama dalagee nama wajji jiraatu hin jiru asitti inni itti namni akkasitti hin jiru rabbiin gaa kun akkasitti nu barsiise jadiid nagaan dhufee ani hedduudhaan gammadee jira jadiid dhufee ilmaan isaa arguudhaaf hedduun gammadee jira kifaayaan manarraa adeemtee jadiid arguu dhabuu isaa kifaayaan jadiid arguu dhabuudhaaf jadiid kifaayaa arguu dhabuudhaaf hedduudhaan gaddee jira moo wallaahi laasiin hedduudhaan gaddee jira isinis bakka jettanii du'aa godhaadhaaf kifaayaa fi jadiitiif illee du'aa godhaadhaaf kifaayaa rabbiin asaa deebisuu jaadha du'aa godhaa ammoo mufannaa walitti hin qabani naafis illee mufannaa walitti hin qabnu jadiitii fi kifaayaa illee mufannaa nujitti hin qaban walitti hin qaban kunuga waan hunda bal'inaan isinitti fufa ani isaan sibbiraa isin godhame isaan dhugumaan isinii maqaan haati teessan bileetiin teessan dhuguma jiru isin isinii rabbiin dhugaadha jaalata nama dhugaa himu jaalata dhugaa jaalataas isinillee warra dhugaa dubbatu sinaa godhu warra waan dhugaan dalagame nyaatu rabbi sinaa godhu bakka jirtaniin nagaa fayyaa isinitti haa ta'u rabbiin bal'inaan bilisummaadhaan biyya teenyattillee wal nu haa agarsiisu kabiyyaaf deebutillee gaa irra deebi'ee rabbiin deebuu teessan isinaa baasu akkuma nan deebuudetti deebuun isin jirtina fakkaatti deebuun bishaan yoo dhuunee nurraan baanee nu jira deebuuyyuu aannan dhuunee nurraan baanee jira saniifuu gaa rabbiin deebuu san nu haa baasu deebuun nu jiru bishaan nurraan baasne tana rabbiin nurra haa baasu rabbiin nagaan biyya teenyatti nu haa deebisu kaga biyya nuti quufne tana dhaquu fadus biyya alaati jee biyya alaati miti alaati biyya alaatiiti malee biyya alaati miti tuni ka biyya alaa dhaquu fadus gaa rabbi sinaa geessuun isinin jaa ka biyya galuu fadus rabbi sinaa galchuun isinin jaata warra dhugaa dubbatee dhugaadhaan wal daawwatee dhugaadhaan wajjin turu dhugaadhaan maatii walii ta'u rabbiin nuuf haa godhu dhugaanii nani maatii isin godhadda jira anillee maatii teessin isinillee maatii tiyya akkasitti daawwattootaa fi dhaggeeffattoota chaayinaa la kana bakka jirtanitti haasawna kiyya isin bira haa ga'u gaa yaadni adda addaatiis hedduudhaatu hafe yaada adda addaa kan hedduu hafe kanas gaa isiniif ibsa'anii har'a kiyyaa waliin isin ibsu hedduudhaatu hafe hedduudhaan isin ibsa rakkina adda addaa kan biyya kana keessa jirus ilmaan oromoodhaa kan rakkina adda addaa ifirrattis oofee namarrattis oofee mataa ifirrattis oofu jiran isiniifin ibsa'anii isiniifin ibsa hundaa'u isiniifin ibsa hunda isin biraaniin gahaa daawwattoota kiyyaa fi dhaggeeffattoota kiyyaa isin biraaniin gaagaa turtii gaarii nagaannaa bulaan isiniin jaa ammoo gaa osoo xumurarran keenya osoo nagaannaa bulaa isiniin jenne akka ijoolleen kifaayaa na bira jirtu gaa kifaayaan silaa deemtee fagaatte ijoolleen si na bira hin jiraattu akka deemteen fagaatiin gaa kifaayaan kun ijoolleen si na bira jirti ani kootu jennaan inni dhufu jirti akka jadiid as jiru seete mana jiru seete ijoollee na argite gaa ijoollee jadiid nagaan arge eega ijoollee isaatis nagaan arge dhufee yaman jaartii isaatis nagaan arguuf ta'a inshaallah ani nagaan hawaa fi nagaan arguudhaaf ta'a ijoollee isaa nagaan arge jaartii isaatis nagaan arguudhaaf ta'a inshaallah gaa ijoolleen akka na bira jirtu illee kunaan maaliif isin jeeqa isiniin barsiisa